Siifan Hasan won gold today in the 5,000. Atileet Siifan Hasan Gootittiin Olimpiikii Tookiyoo Falmattuun Mirga Dhala Namaa Eenyuu. Atileetiin Neezerlaandis dhalattuu Oromoo taate Siifan Hasan erga Olimpiikii Tookiyoo gubbaa meedaaliyaa 3 hin galtee duuba dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa taatee jirti. Siifan Hasan Olimpiika baranaa haalaan cimaa ture jedhamee irratti fageenya meetira 1,500, meetira 5,000 fi meetira 10,000 irratti hirmaachuun meedaaliyaa warqee 2 fi nahaasa 1 argachuun xumurte. Akka miidiyaan Athletics Weekly jedhetti silaa Siifan Hasan Olimpiikii baranaa akka garee yookaan biyyaatti kophaa ishii hirmaattee jirti tahee gabatee meedaaliyaa Athleticsii 11ffaa ta'uun xumurti turte. Injifannoo qarree Oromoo kana hordofuun lammiileen biyya keessaa fi alaa milkaa'ina atileetiin tun agarsiifte daran dinqisiifachuun leellisaa jiru. Suuraa isheetis haalaan qoodu. Kaan ammoo dubbii atileetiin kun amma dura miidiyaa gubbatti dubbattee fi eenyummaa ishee wajjin wal qabsiisuun yaadota garagaraan wal mormu. Egaa atileetiin sabboontuu Oromoo tun eenyu? Eessatti dhalattee guddatte? Waa'ee Oromoo fi Oromiyaa maal yaaddi? Waldorgommiiwwan isiin kanaan dura injifatte kam fa'i? Miidiyaalee fi hooggantoonni biyyoota addunyaa waa'ee Siifan maal jedhaa jiran gaaffilee jedhuu fi deebisaa akka argattaniif qophii addaa Wabe Media kana waliin hanga xumuraatti turaa isiniin jenna. Hours before her medal win in another event, the 1,500-meter heat, she fell but incredibly got up. Olimpiikii Tookiyoo irratti fiigicha fageenya 3 itti dorgomteef yaadni kan jalqabe qoosaadhuma keessaa akka ta'e himte atileetiin cimtuun kun. Hiriyyaan koo waa'ee atileetiksii hin beekne tokko maaliif fageenya 3 dorgomtu naan jette. Jalqabarra nan kolfe, boodarra garuu namuu kana godhee hin beeku jedhee leenjii cimatti gale. Sifan Olimpiikii Tookiyoo irratti gosa fiigichaa 3 akka dorgomtu torbaan muraasa dura dursitee beeksiste. Jalqaba meetira 5,000 fi 10,000 fiiguuf akka yaaddee himtus meetira 1,500 garuu Daayimand Liigii irratti erga milkooftee booda isas dabaluu akka yaadde gabaafamee ture. Fageenya 3inuu akkuma yaadde meedaaliyaa argatte. Fageenya dheeraa lamaaniin warqii gonfatte. Sifan meedaaliyaa warqee lammeessoo walumaa galatti ammoo Olimpiikii Tookiyoo irratti meedaaliyaa 3 erga mo'attee booda boqachuu ciisuu qofa akka feete himte. Hedduu dadhabee ture. Waa'ee meedaaliyaa kanneenii hin yaaduun ture. Keessattuu ergan hirribaa ka'ee miira gaariitu ture. Dhiphina homaatu hin qabuun ture. Jechuun milkaa'ina kanatti guddoo akka gammadde miidiyaa afaan Dach NOS itti himte. Dabaluunis waan tokkollee hin sodaadhu, of qoruu yookaan daangaa koo darbuun barbaada. Kun ta'uu baannaan nan nuffisa. Fageenyi tokko homaa miti. Kanaaf sadanuu yaaluuf murteessee jette. Olimpiika Paaris waggaa 3 booda gaggeeffamu irratti maaraatoonii dorgomtaa jedhamtee kan gaafatamte atileetiin kun waa'ee kana itti yaaduun barbaadaa jette. Yeroo hunda fageenya dheeraan haalaan nuffisaadha jedheen amana ture. Garuu erga xumuree booda dadhabbii natti dhagaamutti nan gammadaa jette. Fageenya dheeraa akkasii fiigdee kaatee yoo xumurtu isatu na gammachiisa. Isaan booda wanti hunduu salphaadha. Fiigicha meetira 5,000 gulaallii marsaa tokko kan meetira 1,500 ammoo gulaallii marsaa 2 qaba. Sifan walumaa galatti guyyaa 6 jidduutti Olimpiikii Tookiyoo irratti meetira 24,500 fiigde. Atileet Siifan Hasan meedaaliyaa 3 injifachuu ishee qofa osoo hin taane fiigicha meetira 1,500 gulaallii marsaa lammataa wayita meetirri 400 hafu koftus odoo abdiin kutatin kaatee tokkoffaa ba'uun xumuruun ammoo jabeenya sammuu ishiitiin addunyaa maalalchiiste. Atileetiin dubartoota fageenya giddugaleessa baha Afrikaaf qormaata cimtuu taate tun shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara 2019 Doohaa dorgomtee irratti fageenya meetira 1,500 fi meetira 10,000 warqii 2 injifachuun seenaa kana dura hin turre galmeessisuun ishees ni yaadatama. Siifan Hasan is the world champion. A brilliant time in brutal conditions. Atileet Siifan Hasan fiigicha meetira 10,000 Hengiloo Niizerlaanditti bara darbe gaggeeffameen riikardii haaraa galmeessitee turte. Siifan riikardii addunyaa fiigicha fageenya meetira 10,000 dubartootaa kanaan dura atileet Almaaz Ayyaanaatiin qabamee ture sekondii 10 oliin fooyyessuun harkatti galfattee turte.
Umriin ishee waggaa 28 kan ta'e Atileet Siifan fiigicha meetira 10,000 riikardii irratti cabsite kana daqiiqaa 29 fi sakandii 06 fi maayikiroo sakandii 82 yoo galtu Atileet Almaaz Ayyaanaa kanaan dura Olimpiikii bara 2016 irratti daqiiqaa 29 fi sakandii 17 fi maayikiroo sakandii 45 galmeessuun hanga gaafasiitti riikardii qabattee turte. Kanuma hordofuun dhaabbanni atileetiksii addunyaa atileetota 10 ciccimoo jedhee badhaasaaf bara 2020 keessa kaadhime keessaa tokko Siifan turte. Hasan against Kipyegon, against Laura Muir. This could be good. Siifan Hasan can already lay claim to being Athlete of the Year. She's won the Diamond Trophies over the 1500 and the 5000. World record 5K on the road. Siifan Hasan Oromiyaa magaalaa Adaamaatti kan dhalatte yoo taatu madda atileetota bebeekamoo Arsii Aanaa Muneessaa naannawa magaalaa Qarsaatti guddatte. Umrii waggaa 15 osoo jirtu bara 2008 gara Dachee yookaan Neezerlaandis kan imalte Atileet Siifan bara 2013 lammummaa biyya sanaa argatte. Haa ta'u malee Siifan akkuma carraa Oromoota hedduu tahee miilli isii fagaatus Oromoo fi Oromiyaan onnee isii keessaa baafamuu akka hin dandeenye carraa argatte hundaan addunyatti himti. Siifan dubartii cimtuu fi sabboontuu yoo taatu akkuma kanaan dura ani Itoophiyaaf odoon fiigee jedhee hawwee hin beeku yoo biyyi Oromoo bilisa baate malee jechuun BBCtti himtee turte. Injifannoo Olimpiikii Tookiyoo kana booda sirra deebiin hawwiin isii Oromiyaa bilisoomte bakka bu'uu qofa akka ta'e mirkaneessite. Gara kootiin ani odoo fiigee jedhee hawween beeku yoo biyya Oromoon bilisa baate biyya Oromoo. Siifan jaalala Oromummaa isii ijoollummaan kan waliin guddatte akka tahee fi alaabaa mallattoo Oromootis iddoo deemtu hundatti kan qabattee deemtuufis jaalala saba ishiitiif qabdu ibsachuuf akka ta'e himti. Faajjiin alaabaa Oromoo ani mormaa fi harka kiyyatti kaayadhu kun akka faayaatti gatiin isaa xiqqaadha. Ani warqii fi daayimandii kaawwachuudhaaf humna ni qaba. Garuu mallattoo saba kiyyaa mormaa fi harka koo irratti godhachuutu irra gammachuu naaf kenna jette. Siifan Hasan beekamtii fi dhageettii yeroo ammaa addunyaa irratti argatte itti fayyadamuun rakkoon siyaasaa Itoophiyaa akka karaa nagayaatiin furamu waamicha godhaa jirti. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa akka hiiku, ajjeechaan Oromoota irratti raawwatamu akka dhaabatu, akkasumas Abiyyi Ahmad waraana Oromiyaa fi Tigraay irratti bane dhaabee aangoo gadi lakkisuun uummanni hooggantoota fedhu akka filatu godhuu qaba jechuun waamicha dabarsite. Siifan akkuma dilbata darbe warqii lammataa argatteen warri mootii Neezerlaandis addatti isii dinqisiifatanii turan. Guyyaa dheengaddaa hagayya 11 bara 2021 gara biyya Neezerlaanditti yommuu deebitus warri mootii biyyattii kun simannaa addaa godhaniifii jiru. Akka miidiyaaleen Neezerlaandis gabaasanitti biyyattiin akka baranaa meedaaliyaa baay'ee argattee hin beektu. Warqii 10 dabalatee walumaa galatti meedaaliyaa 36 haratte. Meedaaliyaan kun biyyattii osoo hin yaadamin mataa biyyoota gamtaa Awurooppaa taasise. Addunyaa irraa immoo biyyoota 6 qofatu Siifanii fi garee biyya ishii dursa. Meedaaliyaa biyyattiin argatte keessaa 8 kan atileetiksii yoo ta'u 8 keessaa warqii 2 qofa. Warqiin lameenuu ammoo kan sabboontittii Oromoo Siifan Hasanii. Siifan dandeettii fi jajjabina isiitiin addunyaa guutuu kan dinqisiifte yoo taatu hooggantoota addunyaa ifatti Siifan mallattoo jajjabina dargaggoota biyya isaanii akka taatu hawwan jidduu muummichi ministeera Paakistaanii Imraan Khan isa tokko. Imraan Khan gaafa dargaggummaa isaa nama ispoortii kiriikeetiitiin beekamaa ture yoo ta'u viidiyoo Siifan ol dorgommii meetira 1,500 kuftee kaatee injifatte fuula feesbuukii isaa irratti maxxansuun akkana jedhe. Jireenya koo keessatti wanti ispoortiin na barsiise yoo jiraate kufanii ka'anii akka Siifan kanatti injifatudha. Dargaggoonni biyya kootii hundi viidiyoo Siifan Hasan kana akka daawwatanii irraa baratan hawwa jedhe. Egaa nuti seenaan gabaabaan gootittii Oromoo ilaalchisee isinii qopheessine kanumaa. Video kana isin affeeruun qophii addaa Wabe Media kana xumurraa qopheessee kan isinii dhiheesse ani Muhammad Amin waahila kiyya Abbaas waliin ta'uunii nagayatti.